hundumti keessan bakka jirtanitti nagaa keessanii ana nagaa kooti isaa galatu bakka jirtanitti nagaan akkasiniif ta'u hawwii koo isa guddaadha. Arra viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon kun seenaa namicha addunyaa keenya irratti taateewwan hedduu nama ajaa'ibsiisan namicha raawwate seenaa san isiniif dhiyeessa. Akkasumas wantoota inni addunyaa kana irratti hin taatu hin jedhamin namni hin taa jedhee hin yaadne wanta inni raawwate isiniif qabadhee dhufeetan jira. Namichi kun egaa seenaa isaa keessatti wanta baay'ee nama ajaa'ibu keessa saree isaa birrii 4,000 gurgure birrii 600 deebisee bitateera. Barreeffama fiilmii tokko barreessee doolaara miiliyoona tokkoon sirraa binna jedhanii bideenii dhuma irratti garuu doolaara 35,000 deebisee gurgure. Namicha seenaa akkasii qabudha. Seenaan isaa baay'ee nama ajaa'ibsiisan qabadhee wanta dhufee jiru hanga xumuraatti akkana duukaa taatan kabajaan isin gaafadha. Egaan warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan yeroo dhufaa jirtan akka subscribe gootan miseensa nuuf taatan seenaawwan kana booddeetti dhufan akka isin bira ga'an isiniin gochuu wanta danda'uuf akkasumas mallattoo bilbilaa subscribe bukkee jirtu san on gochuudhaan viidiyoon gadhiisu akka isin bira ga'u gochuu akka dandeessan yeroon isinitti muggammachuu guddaadhaan isiniin jedha. Egaan kallattumaan gara fiilmii haasaa keenya yookaan kallattiidhumaan yeroo gara seenaa keenyaatti dabarru namichi an seenaa isaa isinitti himu kun Roombo yookaan Stallone namicha jedhamudha. Stallone egaa seenaa addunyaa irratti ajaa'ibsiisu ta'an hedduu raawwatee nama jirudha. Har'as jiraachaa nama jirudha. Seenaa Stallone gaafa jalqaba irratti namichi kun gaafa addunyaa kanatti dhufe seenaa baay'ee gaddisiisu ture kan isa mudate. Addunyaa kana irratti kan arge jalqaba haadha isaa qofa namni kamiyyuu kan bira hin jirree fi rakkinaan addunyaa kana irratti waan karaa irratti dhalateef addunyaan kun isaaf rakkistu turte. Haati isaa gara hospitaala deemtee da'uudhaaf carraa waan hin arganneef karra mana barumsaa biratti waan isa deessee fuulli isaa gar tokko miidhaa guddaan irra ga'e narvii fayyamuu hin dandeenye isa quunnamee ture. Akkasumas kana malee hidhiin isaa garri gajjallaan gorora qabachuu akka hin dandeenye akkasumas kan biraan sirreessee dubbachuudhaaf yookaan qooqa sirriidhaan dubbachuun baay'ee isa rakkisaa ture. Giingee kan yeroo baay'ee namoonni giingee jedhanii waaman nama akkasii ture. Egaa erga kana seenaa kanaan isiniif jalqabee booda garuu namichi kun seenaa amma kana qabaatu iyyuu rakkina hamma kana qabaatu iyyuu malee seenaan isaa hawwiin isaa yookaan galmi isaa garuu addunyaa kana irratti fiilmii hojjechuudhaan nama addunyaa kana irraa beekamaa ta'u miiliyoonotaan daawwatamu ture. Garuu dandeetti inni amma irra jiru baay'ee waan nama gaddisiisu yookaan fiilmii hojjechuudhaaf hin dandeessu kan jedhamu ture. Egaa innis barumsa fiilmii hojjechuu baratee akkuma xumureen kaampaanota fiilmii hojjechiisan hedduu bukkee deemee yoo gaafatus hundi isaanii iyyuu fiilmii hojjechiisuu miniitii dorgommii fiilmiidhaaf illee kaampaaniin isa dabarsuuf ayyamame tokko hin jiru. Roomboon garuu kaayyoon isaa inni dhuma abjuun isaa galmaan ga'u fiilmii hojjechuu wanta ta'eef al baay'ee irra deddeebi'ee gaafatee yeroo hundumaa ati fiilmii hojjechuu hin dandeessu jedhan abdii kutuu wanti jedhu tokko sammuu isaa keessa hin dhufne. Kan inni godhe kaampaanii tokko deemuudhaan ani ammas hin dorgommii fiilmii na dorgomsiistanitti ani as keessaa hin ba'u jedhan. Kaampaaniin kunis ishi jedhee dhuma irratti isa dorgomsiise garuu deebii inni deebisee wanta baay'ee isin dinqu ati tasuma fiilmii hojjechuu hin dandeessu yeroo kee hin gubini gara biraa deemi fiilmii hojjechuu hin yaadin hin dandeessu jedhee maaliif fiilmii kana dorgomsiise ilaalee jechuudha. Isa booda Roomboon baay'ee aaruudhaan itti deemaa jiru haala kana keessatti hojii hojjechuun isaaf hin mijatu ture. Sababni isaa fiilmii carraa hojjechuu barbaada oola malee inni carraa hojii wanta biraa hin hojjetu. Abjuun isaa fiilmii hojjechuu gadi ta'e. Haati manaan isaas yeroo kana beelli waan isaan rakkiseef nyaata nyaatanii bulan illee baay'ee rakkachaa waan turaniif ati abjuu kee galma hin gaamne kana amma yoomitti duukaa buuta. Abjuu kee kana duukaa bu'uu dhiisiiti wanta dandeessu hojjedhuuti nyaata nuuf fidi jireenya keenya jijjiirree jiraachuu qabna kun wanta bira ga'uu hin dandeenyedha abdii kutadhu jette. Roomboon garuu deebiinne deebiseef waan tokko ture. Abjuun koo kan dirqama raawwatamudha malee kan hin raawwatamne mini jedhe. Egaa yeroo kana haadha manaa isaadhaan akkas jedhe hiriyoonni isaa hedduunis akka inni fiilmii dhiisu akka inni fiilmii hordofuu dhiisu yookaan galma fiilmiin hojjeta jedhee yaadaniiti hojii dandeessu hojjedhuuti jireenya kee irraa fooyyessitti hin jiru. Inni garuu rakkoon isaa birrii qofa itoo hin ta'in addunyaa kana irratti mul'ata isaa sana galmaan ga'ee darbu kan wanta dhalateef sana of argatee bira darbuu nama barbaadu ture. Addunyaa kana bukkee wanta dhalateef sana hojjetee darbuu barbaada ture. Sana booddee haala kana keessa otoo jiru akka carraatee guyyaa tokko dorgommii booksii yookaan bunyaa isa jedhamu dorgommii sana arga. Dorgommiin kunis Muhammad Ali fi Sheikh Spear namicha jedhamudha. Sheikh Spear addunyaa kana irratti dorgommii hedduu
amootu iyyuu malee Aliin garuu Muhammad Ali namichi jedhamu kun garuu addunyaa kana irratti ulfaatina guddaa kaasuudhaan yeroo sanatti namicha tokkoffaa ture. Dorgommiiwwan 15 walitti aansee mo'ee dhufe Muhammad Ali. Shakespeare garuu namicha waan tokko hin dandeenye yookaan addunyaa kana irratti hin beekamu yeroo sana booksiidhaan namni akka Muhammad isan beeku. Muhammadiin mo'uminiti namni wajjin dorgomullee yeroo baay'ee hin argamu ture. Shakespeare garuu wanta hojjechuu danda'u ta'uu isaa wanta beekuuf hin mo'e. Yeroo kana Romboon wanta guddaa irraa barate. Akkuma lafa dorgommii sana galeen sa'aatii 84 walitti aansee iskiriiptii kan jedhamu yookaan barreeffama fiilmiidhaaf ta'u fiilmii hojjechuuf ta'u barreesse. Barreeffama isaa kana gurgurachuudhaaf amma immoo kaampaanota duraan dhaqee fiilmiin hojjechiisaa jedhee gaafataa ture bukkee deemee fiilmii kana narraa bitaa jedhee gaafate. Hundi isaanii garuu deebisaniif hin binnuu ture. Keessumaa immoo darbee kan baay'ee aamilee isaa tuqaa ture tola iyyuu hin fudhannu kan jedhanis hin turani. Haa ta'u iyyuu malee dhuma jala irratti yookaan dhuma irratti kaampaaniin tokko fiilmii isaa kana birrii yookaan doolaara Ameerikaa 75,000 irraa bituuf walii galee. Romboon garuu ulaagaa tokko akka isaan guutan isaan gaafate. Kunis fiilmii kana narraa bittanii taatee tokkoffaa ta'een hojjechuu qaba yookaan taatee duree fiilmii sana keessaa ani hojjechuun qaba malee fiilmii kana bittanii na hin hojjechiistan taanaan isinitti hin gurguru jedhe. Kaampaanichis irra deebi'uudhaan doolaar 200,000 25,000 siif laannaati fiilmiin hojjedha isa jettu dhiisiitii iskiriiptii kennutti gurguru jedhan. Romboon ammas deebiinsaa irra deebi'ee isuma duraa ture. Dhuma irratti erga baay'ee wal falmanii booda kaampaaniin kun doolaara miiliyoona tokkoon sii kenna sammuu kee keessaa garuu fiilmiin hojjedha isa jettu balleessi yookaan fiilmii kana nan hojjedha nuun hin jedhan. Romboon ammas irra deebi'ee doolaara miiliyoona tokko hin barbaadu. Ani kanan barbaadu fiilmii hojjechuu gati ta'eef carraa kana naaf hin kennitan taanaan fiilmii koo kana isinitti hin gurguru jedhe. Egaa asirratti yeroo kana jedhu wanti baay'ee nama dhibu yookaan addunyaa kana kan baay'ee raajeffachiisuu danda'a jedhamu namichi kun doolaara miiliyoona tokko hin barbaadu iskiriiptii kana hin gurguru kanaan gaafa abjuu koo hin barbaada ani abjuu koo argachuun barbaada saatii jedhaa jiru kanatti wanti baay'ee nama dhibu garuu yookaan wanti baay'ee nama dinqu akkaawuntii baankii isaarra doolaara 107 jira. Kuma miti dhaggeeffadha. Doolaara abbaa 100 fi doolaara 7 qofa jira. Haati manaan isaa ulfa turte, da'uuf turte, hin dhukkubsatte turte, rakkina keessa jira nyaate bulullee hin qabu ture. Garuu doolaara miiliyoona tokko narraa bittanii abjuu koo dhabuurra doolaara miiliyoona kun nattaafe abjuu koo eeguun dhugoomsuun barbaada jedhee dhuma irratti kaampaaniin sunis akka inni itti gurguruu hin dandeenye yeroo baru doolaara 35,000 siif kaffallaa jedhanii itti walii galan. Innis Romboon baay'ee gammaduudhaan doolaara 35,000 akka hojjetu ittime. Kaampaaniin kunis fiilmiin kun riskii keessa wanta jiruuf doolaara miiliyoona tokko gadiin haa hojjetamu. Isa dura iskiriiptii qofa miiliyoona tokkoon binna jedhee kaampaaniin murteesse. Iskiriiptichuma wanti hundumtu itti ba'ee daayirekteraaf taatawwan hundumaaf kenname. Baasiin fiilmii kanatti ba'u qabu doolaara miiliyoona tokko gadi haa ta'u jedhanii hinuma ilaallaaf jechuudha irraa bitanii hojjechiisan. Egaa yeroo kana namichi kun Romboon gaafa kana akkuma doolaara 35,000 fudhatee ba'een gara jalqaba kan inni deeme namicha saree irraa biteenidha. Saree isaa yeroo rakkatee turetti doolaara 50 gurguratee ture. Nyaata yeroo dhabanitti wanta nyaatanii bulan gaafa dhaban bakka jireenyi isa dhumaa irra gaafa ga'u doolaara 50tti saree isa baay'ee jaallatu gurguree ture. Saree isaa kana dhaqee bituudhaaf namicha sana bukkee deeme doolaara 100 siifan kenna yookaan dachaa lamaan siifan kenna saree kiyya natti gurguri jedhe. Namichis akka inni barbaadaa jiru waan irratti hubateef doolaara 500 narraa biti sareen kun doolaara 500 baasti jedhe. Sana booda Romboon fudheen gala gaafa inni jedhu namichi kun ammas deebisee garuu ani siif kennuu hin danda'u. Yeroo ammaa nan barbaada gatii ta'eef amma siif hin kennu gaafa jedhu Romboon dabalee saree kana fudhee galuun qabaati doolaara 1,000 naaf kenni jedhe. Ammas namichi abbaan saree irraa bite sun sareen harka isaa gatii jirtuuf doolaara 1,000 iyyuu arra siif hin kennu gaafa inni jedhuun Romboon sammuun isaa waan tokko aman waan tokko barbaadennaan akka gochuu danda'uu fi gochuun akka danda'amu hamana gatii ta'eef saree sana immoo yeroo duraatti rakkina isaa kan ittiin darbe beela isaa kan ittiin darbe hiriyaasa dhugaa kan taate waan ta'eef fudhatee galuu wanta barbaadu fudhatee galuu akka qabu sammuun isaa amanee gatii dhufe dhuma irratti doolaara 15,000 saree sana bitatee deebi'ee galee jechuudha. Asirratti naaf hubadha. Doolaara 50 gurguree doolaara 15,000 bite. Kun turtii yeroo waggaa 2-3 hin caalle gidduuttidha kan inni amma kana dabalee saree isaa bite. Asirratti gaafa kana isiniin jedhu
kan inni saree kana gurgurate birrii Itoophiyaatti gaafa deebi'u hanga doolaara kuma hanga qarshii dhibba dhiifama hanga qarshii 4,000 kan inni ittiin deebi'ee saree isaa kana bitate garuu wanta baay'ee amanuudhaaf nama rakkisu birrii Itoophiyaa 1,600 oliin deebisee saree isaa kana bitate asirratti ammam abjuusaa yookaan wanta barbaade gochuudhaaf duubatti akka hin deebine irraa barachuu ni dandeenya isiniin jechuufidha kana irraa wanti nuun barannu egaa fiilmii kanas erga hojjetame fiilmiin kun seenaa addunyaa irratti yeroo sanaaf ta'ee hin beekne fiilmiin addunyaa irratti doolaarri meeqatti ba'ee hojjetame illee kan itti gurguramee hin beekne rikoordiiwwan hedduu cabsuudhaan fiilmiiwwan gurguddaa yeroo sana jiran bukkee darbuudhaan doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 75 itti gurguramuu dandeera. Akkas jechuun yaada doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 75 itti yeroo sana gurgurame jechuun fiilmiin addunyaarraa amma kanatti gurgurame beeku hin jiru. Gatii gurguddaan itti ba'ee taateewwan yeroo sana bebbeekamoon hojjetan illee doolaara amma kanatti fiilmiin gurgurame hin jiru jechuudha. Asirratti Rainbown kana qofa mini wanta addunyaa kana ajaa'ibsiise fiilmiin doolaara miliyoona 1 hojjetame sun doolaara amma kanatti erga gurgurame booddee addunyaa kana irratti badhaasa kennuudhaan kan beekamu Oscar bira wantoota 10 fiilmiin kun kaadhimamuu danda'e ture. Kanneen ittiin kaadhimame keessa wantoota hedduudhaan mo'ateera. Fakkeenyaaf taate beekamaa qabaachuudhaan yookaan taate cimaa qabaachuudhaan fiilmiin kun badhaasa argachuu danda'eera. Daayirektara cimaa qabaachuudhaan badhaasa argachuu danda'eera. Suuraawwan ajaa'ibsiisoo qabaachuudhaan yookaan suuraawwan babbareedoo qabaachuudhaan badhaasa argachuu danda'eera. Asirratti Rainbown kan inni jireenya isaa qayyare fiilmii kana hojjechuudhaanidha. Asirratti yeroo jalqabaaf fiilmii sana yeroo iskiriptii isaa barreessisan kan inni gochuu danda'u doolaara miliyoona 1tti gurguruu danda'a garuu doolaara miliyoona 1tti gurguruurra abjuu koo galmaan ga'u naaf wayye. Birriin natti afee jechuudhaan abjuusaa duukaa waan deemeef of mataa isaa waan barbaade argateef fiilmiin isaa amma kana ta'uu fi danda'ee jira. Asirraa namichi kun erga fiilmii kana hojjete fiilmiin kun akkasitti beekamee boogdee yeroo arraa kana fiilmiin inni Rainbown hojjetu tokko fiilmiin tokko yoo xiqqaate galiin isaaf kaffalamu doolaara miliyoona 20dha fiilmii tokko qofa hojjechuudhaaf jechuudha. Kan inni immoo yeroo baay'ee fiilmii hojjetee argatu hanga doolaara miliyoona 60-70tti fiilmii tokko irraa asirratti wanti sinnaa baruu qabdanii fiilmii tokko hojjetee doolaara miliyoona 60 yookaan miliyoona 70 nama kennamuuf ta'ee jira. Jalqaba garuu kaampaaniyoonni hundi isaanii ati fiilmii hojjechuu hin dandeessu jedhanii ni turan. Egaa arra jireenya Rainbown irra jiru baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Karaa miidiyaalee adda addaas dhaga'uu ni dandeessu, toora intarneetaa irraas deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Addunyaa kana irra makiinaawwan qaqqaaliin jiru jedhaman kan gatiin isaanii baay'ee amma yaannu ol yookaan amma tilmaamnu olitti gatiin isaan dabalanii jiru. Makiinaa akkasiidha kan inni qabatu. Makiinaa Rainbown qabatu arra meeqadha makiinaa inni qabatu yoo jettan amanuu hin dandeessan garuu isinittan hima yookaan amanuudhaaf waan baay'ee nama rakkisudha. Makiinaa Rainbown arra qabataa jiru doolaar miliyoona 400 birrii keenya mini asirratti wanta isin beeku qabdan. Makiinaa inni arra qabatu doolaara miliyoona 400dha. Akkas jechuun birrii keenyatti gaafa deebi'u biliyoona 16 ol jechuudha. Biliyoona 16 makiinaa inni arra qabatu. Kan inni keessa ture garuu jireenya isaa keessatti nyaatee buluuf illee ammam rakkataa akka ture wajjin ilaallee jirra. Seenaan kun yoo isinitti tole like naa godha. Hiriyoota keessan kana dhaggeeffatanii irraa baruu danda'u jettaniif immoo share godha. Akkasumas yoo isinitti hin tolle ta'e dislike itti bu'aatii yaada keessaniif sadhaa isiniin jedha. Akkasumas yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irra akka keessaniif nama kamiiniyyuu seenaa addunyaa kanarratti namoota jiran namoota darban kamiiniyyuu seenaa isaanii dhaga'uu kan barbaaddan yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaa. Anis isa ilaalee nama isin barbaaddan seenaa isaa bifa bareedaa ta'een isiniif dhiyeessu akka danda'u isinitti hima. Nagaadhaan naaf tura.